እማራቴ ውስጥ በፊት ሳላገባ ኢትዮጵያ ሳልገባ ማለት ነው ሳንዱች ገብቼ አላውቅም። ቅድስት ክትፎ፣ ቅድስት ብርንዶ፣ ቅድስት ምግብ፣ ቅድስት ከቅድስት ቤት ወጥቼ አላውቅም። ክርስቶስ ከቅድስት በቃ ቅድስት ክትፎ፣ ቅድስት ጥብስ፣ ቅድስት God have mercy upon us. ሽሽሽ ያለ ጥብስ፣ ቅድስት ሸክላ ሻርጃ ውስጥ ማለት ነው። ቅድስት ብርንዶ ነበር የሚበላው ያ ጊዜ ማለት ነው። ብር ሳላወጣ አንድ ድርሃም ሳላወጣ ለካ ለሁሉም ነው ሁሉም ሽር ጉድ የሚለው ሙሙ ሊያገኝ አሁን አገብቼ ከመጣሁ በኋላ ይሁን የሚበላው God have mercy upon us. የአምስት ብር ከልጭ ኑ እስኪ በእናታችሁ ውሃ ጨርሻለሁ ምናምን ይሮቦኛል። ማንም ስልክ አነሳለኝ አጅባን ያለው ትለኛለሁ። በፊቱ ጎደኛ ማለት ነው። ወይኔ ለካ ሲንግል ነው። ሲንግል ስትሆኝ ነው ሁሉም ሰው የሚፈልግሽ። ዱባዮች ሁላቸውም ድንግል አትወስዱም። ደግሞ ብር ነው የምትፈልጉት። ዶንቆች እናንተን ብሎ ወንድ የፈጣ ስንተንማ አማ ዋን tokko tokkoon gannaaf ganaan tokko tokkoon hojii keessan isin basa na dhaggeeffadha ammallee hayyen samoona kana ammoo jechuudha gandallee maqaan ነው biyyallee maqaan ነው gadi baatee maal jetti dhiirraa maal jibbita jennaan caammaa xiraawusaa ilkaansa afaansaa bobaasaa jette namni gaafa hojii haala olee galee nama hojii hojjetee galee miti nuti warra mana keessa guguun akkamittiin dafqan galgala garuu yeroo baanu yeroo sana damne shaaworii galuu hodhifnee baafna hayyeen waa'ee tortoraa dhiiraa waa'ee tortoraa dubartii kan gadi baasee miidiyaa irrattis kan nu jakke tokko dhalaa fi dhiira tokko immoo as keessa jechuudha asuma keessa jira maal jedhamuun immoo goggodduu dubartii kan uffata keessaa mul'anne kan jaalalan beenne jedha saa goggoosu goggodduu sidhalee si baase ishuma taadha dhiiraati ishuma taadhan talaati ishuma tasin dhale dubartii dhalle kabajan qabdan dhaggeeffadha gudii keessa nama sinitti akkattis nama gugguddanii lafa nama keessan hayyeen abbaa manaa keetetoo haala wala gale caammaa dubartii gaafa fuutan maaliif fuutanii isinii miidiyaa fuutanii miidiyaatti naa fuutanii hojiin dubartii maal mana keessatti hayyeen abbaan manaa gaafa haala wala dadhabee gaafa kan ati ishiin xiraayettee miti caammaa san xiraayettee miti dhixxee caammaa isaa wala waltee qositee botaa maangoonee fi wayyaa isaa miicitee maan saqqaallee fi maanirra hojiin tsidaati mana keessaa kan eegu dubartii miti miiciif kakaansaa maaliif si fuudhere akkati mana isaa qabeenya isaa to'attu si fuudhe hayyeen hojiidha kun abbo maaliif si fuudhere akkati filfilattee shaabbistiikii gadi battee miidiyaa irratti baatee as baatee naa utaaltu si fuudhe noo akkati tsidaati gootee tole abbaa manaa keetii amma baatee hin xara akkana godhe iddoo kun isaanii hin xaratan xiqqaadhaa ilma dhiiraa nurkatti xiqqeessitaniiti isin xiqqaadhaati ilma dhiiraati dhirsa keeti gaafa manatti gale eeyyeen haati manaa fi abbaan manaa qaama tokko maaltu gargargo innaan uffata isaanii qayyaratu qopheessitiif bishaan isi qopheessitiif wajjin sanii dhiqadhu kaa galgal maali qaama adda qabdan dhiqadhaa kasilachanu seenaati ati ciisaa walta dhiqachaa walta shittoo kan manni qabeenya isaa shittoo isaa ofitti rafraftaa as baatee tokkotti miidiyaa kanarraa ol qirqirsaa waltan hayyeen kunillee hojii keessan lammanni immoo kanaan dura waa'ee sirna harsii irratti gabbarsi dubartii haqaanifamu jedhanii abbootii abbaa gadaa haadha gadaa gadi bahee taa'ee jaarsummaa shangoo kan ta'e jaarsa biyyaa akka walgahii irratti si waammatanii akka haadha golobee taate yookiin abbaa gadaa taatetti tokko as keessaa immoo maal jetulluuf jettee dhufte suura abbaa gadaa ofirratti maxxansitee ati abbaa gadaa miti abbaa garaachaa ta'etti gadi baatee ofitti namicha kallacha ofirraa qabu namicha bokkuudhatee jiru. namicha abbaa gadaa akaakayyuu abaabilee shidhaa ta'uuf akaakayyuun safara dhabee abbaan gadaa kabaja dhabee qeesiin sheekiin kabaja dhabee sin barte ol xiqqaatanii gad xiqqaatanii barri bara dubartii ta'e gandisillee ganda dubartii ta'e kana jiruu jirreettanii sin kanas maameetanii itti cabse ayyeen abbaa gadaa kanaan yoo waltajjiin tokko bakka biraatti qophaa'ee sirri gadi bahee jaarsa abbaa ganda dubbate ati akka silaati ruuzii kee xabbasaa olte biraddisii keessatti girgiddaa walaa olte warri irraa gaala keessa eegaa ooltan akka waan hangoos waammatanii akka waan akka jaarsaa dubbii beettee dubbii ijatti beettee qadaaddu qirqirfatti kan dhufte kana godhatte kun eenyutu hojii dhalaa fi hojii dhiira zamana kana silacha nuraan dubbadhan amma hayyeen inni baqaqee dhale inni gudeedee dhashe akkam qannafaman jenne maatu sibsitu faana dhashe situ faana taati
zarii kiyya taate namichi kun wayin habaabiyye takaa kiyyatti na heesle garaacha kee akkanatti qofe kanan eeboo sitti diraani eeboo ma sitti dirasee ingalta way biyya kanatti haftaa miti ijoollee sheekiin gandaa kabaja qabu abbootii abbaa gadaa nama kallachi isaanii nama sodaachisisu qalbiin isaanii hadda isaanii nama nooruu jedhanii bukkee darbanitti jiruu jireettanii ijoollee jiruu jettanii bara funyaan itti furuu xaragachuu baatee hudduu shilqachuun beekne keessa jirra bar ijoolleen baatee hangoon irratti bartee jaarsa sheekii inni abbaa dhugaa beeku holbalee ol garagalee mana taa'ee dhalli daa'imni balxaqqee zamaa kan dhalatte hangoo fudhattee gadi baate. Kun eenyudha eessam lamaan of astakaakalaatti ol deebisaa of astakaakala ol deebi gara manaatti ol deebi yaa sadhiirraas bootaa kee qabadhu obboon astakaakala yaa astakaakalamtaan hayi gadaa ammas warra dhiiraa raamoo waan isin irra dubba dhufaan isinitti immoo nan qaba ittaansan viidiyoo isin hojjedhasan warra dhiiraa kana haadha keessanii. Dhalaa keenya immoo dhalaa keenya ishii heerumtee biyyaa dhufte immoo heerumtee amma yookiin sangaa gurguree wayii lafa gurguranii hayrii ganaa jennu tokkuma jarri kan heerumtes kan ishii heerumis dhufte egaa miidiyaa kanarraa kun isa mataa firiizii silaa dargaggeessi tokkuma ishii mataa firiizii kana xab godhee asirraa shaamishii tokko ofirra buusee asteelittiidhaan kun footoo wayiin akkanatti yoo ka'ee isa duratti wajjin ciiftee ilmoo tokko bira qabdee tafkiin itillee irratti wajjin nyaate dagattesa kana lubbuu koyetti inni kun stand up dhagahu heena qasira akkanatti dannasu kana dhadheetti hiyettinga gaafa hiyetten hudduu kee lama dhangaa xabarraa godheet irraa nyaateet gaafa irraa nyaatee inni kun immoo kootu galee haadha manaa kiyya yoo jedheenoo kootu galiin galaa kootu galee daa'imatti kootu galee sittiin galu nan hojjedheen qubne maalitti hangana jetteen gaafa inni kana eegee dhabee maal godha gaafa rakkate amma yoomitti qursii namaa eeggatare baay'ee kan biraa fuudha gaafa fuudhee isa dura sirra miidiyaa kanarraa feesbuukiin tole achirraa argatee jana turte birritti laxirraa godhetti been abbaan keedhaaniin gaafa kun ta'ee inni sunis fuudhee harka duwwaa teessa margotti Oromoo sagalee naatanii birrii waggaa 10 sagalee nyaate akkanan ta'ee jettas baate Oromoo sagalee sita Oromoo gadoo gargashite kutaadhaan kamtu sagalee sita tokkoon kee baate sagalee irraan ta'in hin wallaaltee keessuma warra dhalii dhufe maraate warra ilmoof jalaa qabu qoy maa jana janta dhisa woo qabda innee yoo gaafanne immoo dibbiriin itti baasin jette dibbiriin itti baamee itti neermu dibbiri dargaggeessa namaatti dibbirii baani maal taasisaa dargaggeessa nama geesse tokko haasofsiisu si ga'e abbaa manaa osii ta'e ga'e kanarra kana baga abeta kana gaa hojiin keessan maasas warri jaallatan immoo isa qasiraa hojjetu jaalladha asirraa isa biyya ormaas hin jaallatin isa biyya keessa sobee bajaajii mootora qabus hin jaallatin fokkistuu daalatti maka keedii jaalladhu asis kadeessa caammaa goongoo keewwatteet asirraan marfeedhaan hodhiteet asin marfeen hodhiteet qamisi shiishaarte asii gadi akka hodhitanii uffatanii miti kan isin jecha as gaafa ji'a lama shaampoon biyya kanaa tole dhiqattee urgifattee egaa maa hiyyeessatti galti kana fakkaatati hiyyeessatti galti isa caammaa xana jaalladha yoo jaallatan ijoolleen keenya amma yoo sammuun kun isin naqa'e isa qasara hojjetu jaalladha sii ta'a inni sii ta'a si bulshallee asirra baatee egaa egaa as immoo booda immoo maal maas baate akka hoola akkanan ta'e akkana godhe yoo hin barbaanne immoo yoo si dhiisee deemillee ilmoo ishii galmaan geesseen guddifatu tokkicha sila faayidaa dhiiraa argan ijoollee faayidaa dhiiraa argatan ilmoo tokko maa haadha ormaatti fiddu maa abbaa ormaatti naa fidda guddifadhu cabiitiitti guddifadhu inni si dhiisee deemillee dhimma isaa si dhiisee deeme guddifadhu ilmoo kee ilmoo ishii gattee dargaggeessa biraatti heeruma kaate qoy anduratti dubartii heerumtee baateen fuudhan gursummaadha jedhu inteessi dubartiin heerumtee galtee dhirsirraa baay'ee inteessi qe'ee warraa amma dargaggeessa waxaata isa waggaa 20 mataa firiisitu dubartii garaa shanaltee baate fuudha maal isinis salphanna ani bar nagarrama bar tokkicha immoo heerumte sassaabbattee inteessu qoonqoo fi hudduu abbaatu qoxaaxaradhaa ta'a ta'e waatu sin keessa nyaata ani dhaloonni zaman kana midhaan maalinni nyaatee marzii ta'etti itti hadhaa na dhibanallee anis achuma keessan jira arab surreessaa
Kanuma immoo kanas baatiime sagalee ta'e achiin immoo gaafa sagalee maal jedhamu yaa sobee ceekaa kichuu kanneen mootii tuqan malee naman hedduu kanneen mootii tuqan malee naman hedduu haasaa dhiiraa xumee isin dullee innillee ta'a amma walii laallaqoo amma guddii keessan tokko